Waa'ee marii waraana bilisummaa Oromoo kan isaan shanee jedhan wajjiniin godhame irrattis yaada kennaniiru. አንዱ የሚነሳው ጥያቄ ከሸኔ ጋር የተደረገው ድርድር ግልጽ አይደለም። Gaaffiin ka'u inni biraan mariin shanee wajjin godhame ifa miti kan jedhudha. Maal walii galtaniitu gara biyyaa galani? Maal immoo waadaa seenamee fi raawwachuu dhabnaan lolatti seenan kan jedhudha. Akkuma yaadattanii waamichi nagaa humnoonni mormitootaa Itoophiyaa biyya jiran irraa gara biyyaatti galuun yaadaan haa wal falminu jechuun waamichi dhiyaate dubbii jalqabaa paarlaamaa keessatti dhiyaate keessa ture. Jijjiramaan booda ji'oota 3 yookaan 4 boodas haasawaa paarlaamaatti gooneen kana booda walajjeesuun haa hafu koottaa galaa jennee waamicha dhiyeessine. Ergasii abaa'oo adda bilisa baasaa Ogaadeen Gamboot sabaattis Ihaappaa fi paartilee kaanis waamichi wal fakkaataan taasifamee fi gara biyyaa galanii haala garagaraan haala itti socho'aa jiraniin waliigalteen ABO wajjin godhame maali jedhanii kophaatti kaasuun dhimmicha ija shakkiin ilaaluurraa kan hafe bu'aan qabu. ታንዛኒያ በነበረው ድርድር የግልጸኝነት ችግር አለ ብለው ለሚያስቡ ኃይሎች marii Taanzaaniyaa irra tureeni rakkoon iftoominaa jira warra jedhaniif Taanzaaniyaatti mareennaa jalqabnu uummata Itoophiyaaf ifatti akka marii eegallu ibsameera. Erga maricha eegallee booda dhimma goolabaa uummata Itoophiyaaf kana jennee himuuf nu dandeessu irra waan hin geenyeef waan tokkollee dhiyeessuu hin dandeenye. Gara fuula duraatti qalbii godhatanii seera Itoophiyaa kabajanii mariin amananii mariin yoo raawwate ifatti mana maree kanaaf akkasumas uummata Itoophiyaa maraaf gabaasni ni dhiyaata. በውይይት አምነው ድርድሩ ሲፈጸም ደግሞ በግልጽ ለዚህ ለተከበረው ምክር ቤት እንዲሁም ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ሪፖርት ኢትዮጵያን ሞቱማ ሶማሊያ ወጅነን ፌደራል ሎሉት ሴኑ እንቀብዱ ጀዳን ሚኒስትር ሙሜ አብይ አህመድ ሚኒስትር ሙሚቻ ከነከ ጀዳን ኬብጠታ ሀራ መነመሬ በከቦታ ኡመታተ ዲያተኒ dhimmoota garaagaraa irratti gaaffilee dhiyaataniif deebii wayita kennanittidha. Dhimmi ijoon ka'ee dhimma muddama biyya ollaa Somaaliyaa wajjiniin jiruun wal qabatee jirudha. የሶማሊያን መንግስት የሚያፈራርስ የሶማሊያን መንግስት ህልውና የሚያጠፋ የሶማሊያን መንግስት Itoophiyaan fedhii mootummaa Somaaliyaa diiguu mootummaa Somaaliyaa balleessuu yookaan miidhuun qabdu. Waggoota 10 darban keessaa nageenya Somaaliyaa eegsisuuf lammiileen Itoophiyaa kumaatamatti lakkaa'aman du'aniiru. Somaaliyaa keessa kan duunu nagaan Somaaliyaa nagaa keenya misoomni isaanii misooma keenya waan ta'eef uummata obbolaadha jennee waan yaannuufi. Somaaleef biyya akka Itoophiyaa du'eef hin jiru. Ibsa kan baaseef garuu inuma jira. Somaaliyaa wajjin lolas ta'e dubbii kamuun barbaannu. Isaan obbolaa keenya waliin taanee waltumsuun guddachuu feena. Ministeera muummee Abiyyi dabaluudhaan dhimma nageenyaaf tasgabbii biyyattii irratti kan dubbatan yoo ta'u, waa'ee dubartii ispoortii hin baratamne keessatti hirmaachuudhaan milkaa'aa jirtuuti. Kurunyii Galgalee jedhamti. Haadha ilmaan lamaa yoo taatu, dorgommii wal'aansoodhaan waggoota 5 oliif shaampiyoonaa Oromiyaa fi biyya injifataa jirti. Kurunyiin godina Gujii aanaa Waadaraatti dhalattee guddatte. Haadha ijoollee taatee wal'aansoo irratti hirmaachuu ishee qeeqni hawaasarraa akka ishee irratti dhiyaatu dubbatteetti. Kurunyiin akkatti dorgommii wal'aansoo eegalte waa'illi koomaatii olaanaa dubbiseera. Akka ittiin jalqabee dhumaa mana barumsaa baradhu dhufaniitu mana yaamani. Achii gaafa dhaqee taphadhu inuma mo'adhee godinni qabatee naan deeme. Yoomi kuni? 2008. Achii asallaa irratti nadhee taphadhee mo'adhee Oromiyaa bakka bu'ee deeme jillee mo'adhee galee. Umriin kee meeqa yeroo sana? Umriin kiyya gizee sanitti waggaa 20. Shaakala qabdamoo humna kee ilaalaniiti moo akkamitti si filatan ture yeroos? Obboleessa kiyya tokko taphataa ture ijoollee warra kanaa ijoollee jajjaba waan ta'eef intalti tun danda'u ooltu jedhaniituma dhufanii na waaman. Akkasuma yoo na dhaqee inuma taphadhee eega taphadhee inuma mo'adhe. Godina qopheesse ani Waadara bakka bu'e gaafas. Mo'adhamoo hin mo'atama jedheetuma wanni keessa jiru. Achi seeneetuma innaas fireeshii anillee innaas ani uumaan beeku eega seenee taphadhee inuma injifadhee waaqinuma irra na aanse. Asitti mootii sadarkaa federaalaa irratti waan inuma na qarqaaree mo'adhe. Yeroo sana seera isaa beektaa wallaansoo? Seera wallaansoo gizee sanii uumaan beeku hundumaan qabee buuse mala. Waan eegasii keessa dhufte mee natti himi? Eegasii wanni keessa dhufe? Abbaa manaallee achuma argadhee ispoortuma kanarra wal baranne. Yoomi abbaa manaa kee wajjin kan wal fuutan?
2008 achumatti wal barree gallee booda bultii ijaarranne. Ijoollee qabdaati amma? Ijoollee 2 qaba. Haadha ijoollee taateetuma wal'aansoo moo taphattaa? Akkasuma. Mee natti himi waan hawaasni naannoo siin jedhu waan maatiin kee siin jedhu ilaalcha hawaasaa maal fakkaata? Ilaalchi hawaasaa ati heerumtee akkamiin taphattaa hin danda'ama heerumtee inni daa'ima 2 fudhattee hin dandeettu maani naan jedhanii hawaasillee maatiillee hangaruu ispoorticha waan deemee mi'a isaa beekuuf waan jaalala isaa qabuuf irraa hafuu hin dandeenye numa deema. Eega deemee taphadhee boodallee waan inuma na qarqaaree irra aana jira gammaatti. Kan jiraattu bakka leenjiiti moo manuma jeekee jiraatta? Yeroo gizuma amma fakkeenyaaf Oromiyaa bakka bu'iisaati ka'e malee gaafa mana kiyya galu ammoo hojuma kiyya hojjedha leenjii kana maaniin qabu. Sadarkaa naannootti si'a meeqa injifattee? Mo'atameen beeku akka sadarkaa federaalaatti numa taphadha. 2011 ka haalli isaa mijaa'e haga sanii numa taphadha injifata jira akka Oromiyaa bakka bu'eelleetti. Si'a meeqa mo'atte badhaasni ati argatte maali? Badhaasi hoomaan jiru gaafa 2011 akkuma 5 badhaasanii baran geddallee Oromiyaan birrii 5,000 isin badhaanneettee nu mallatteessitee birrii san nu dhooggatteeyyu warra tokkoffaa ba'eef. Isa kanarratti hamileen hin jiru garuu ani waan jaalala ispoortii qabuuf deema malee hamileen qabu dhaloonni duubaa waan fakkeenya narraa fudhatu tokko hin qabu. Akka Oromiyaatti si'a meeqa injifatte yeroo meeqa waancaa fudhatte? 2011 irraa kaasee hagammaatti akka Oromiyaatti dubartiin ana qofaayyuu namni warqii fudhatu 2011 kaasee. Kan bara kanaa meenatti meessatti ture meeqaffaa baate? Kabara kana Amboorratti ture tokkoffaa ba'ee amma naannoo bakka buunee deemisaa fi qophii jirra amma. Oromiyaa bakka buutee si'a meeqa mo'atte Itoophiyaa keessatti? Hagamma namni biraan ammoo waggaa 5 jechuun 2011 kaase. Karoorri fuulduratti qabdu mul'ati kee? Mul'ati kiyya sila odoo namni jaalatee odoo hamileen jiraatti ani ittuma fufaayedha dhaloota itti guddisaayedha. Obbo Mangistuu Simee leenjisaa Kurinyii Galgalee yoo ta'an waa'ee cimna ishee fi dorgommii wal'aansoo gaafanneerra. Dorgommiin ispoortii wal'aansoo kun dorgommii ispoortii aadaa keessaa isa tokko ta'eeti. Kan kaatagoriidhaan dorgomu kaatagorii jechuun ulfaatina jira. Kan dubartii kun iddoo 6tti qoodama. Isheen isa keessaa 58-62 irratti dorgomu. Kiiloodha jechaadha. 58-62 kun kiiloogiraamii isaanii gidduu kana warra jirantu wajjin dorgoma. Isheen achirratti dorgomti. Isheen bara 2009 irraa eegaltee hagammaa dorgomaa jirti. Yeroo meeqa mo'atte isheen dorgommiiwwan akkamii mo'atte akka Oromiyaatti akka biyyaatti? Akka bara dorgomuu eegaltee jalqabeeti. Hagammaa mo'achaatuma jirti. Dorgommiin akka biyyaatti dorgommiin wal'aansoo kun waggaa waggaadhaan adeemsifamaa? Waggaa waggaadhaan adeemsifama. Federeeshinii ispoortii aadaa Itoophiyaatiin waggaa waggaadhaan qophaa'a. Isheen amma 2011 irraas ka jiru anumatu mo'achaa tureetti. Sirriidha 2011 irraa eegaltee hagarraa isheetu nyaachaa jira aanarraa qabee hanga federaalaatti jecha. Akka leenjisaatti maal jettu waa'ee dorgommii ispoortii kana? Sirriidha xiyyeeffannaa kan argate waggaa 2 malee san dura xiyyeeffannaan qabuyyuu. Haalli jirullee badhaasa wal qabatee badhaasni isaa xiqqaadha. Wanni waadaa galameef illee bara darbe sadarkaa naannootti hin dhooggatanii sansan. Bataskaan Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Phexros akka gara biyyaa galaniif akka eeyyamamuuf gaafatte mana amantichaa gaaffii kana kan dhiyeesse erga barreessaa olaanaan qulqulluu Sinodoosii fi Phaaphaasiin kutaa lallaba Niiwuyoorkii fi naannoo ishee Abuna Phexros biyya alaa deemuudhaan gara Itoophiyaatti yoo deebi'an akka biyya hin galle dhorkamuun himameeti. BBC'n abbootii amantii bataskaanichaa 2 dubbisuudhaan akka mirkaneeffatetti Abuna Phexros erga buufata xiyyaaraa idil addunyaa boolee ga'anii akka achi hin baane dhorkaman. Quunnamtiin uummataa bataskaan Ortodoksii Itoophiyaa ibsa kibxata sa'aa boodaa baaseen Abuna Phexros buufata xiyyaaraa boolee jiraachuu isaanii malee maaliif akka dhorkaman hin ibsine. Itoophiyaatti paaspoortii haaraa baasuudhaaf yookiin haaressuudhaaf yeroo dheeraa fudhachuu isaa dabalataan lammiileen tajaajilicha argachuudhaaf gaafatan dararaa cimaa akka argan heddumminaan komatu. Ji'oota hedduuf tajaajila kana argachuudhaaf deddeebi'anis rakkoo dabalataa malee furmaata akka dhaban wayita komatan ni dhagahama. Jaarmiyaan mootummaa tajaajila kana kennu tajaajilli immigireeshinii fi lammummaan rakkoo kana yeroo gabaabaatti furuudhaaf akka hojjetu BBC'tti himeera.
Tajaajilichatti Daayirektarii Koominikeeshinii kan ta'an Aadde Maastawal Gadaa rakkoon ture maali? Ammoo maalirra jira jennee gaafanneerra. ያው በፊት የነበረው ነገር ይታወቃል ኦልሞስት እስከ 6 ወር ምናምን rakkoon duraan ture ni beekama yeroo hanga ji'a ja'aaf ta'uuf bukleetiin biyya alaatiin uf galaan turre kanaanis maxxansa dhabnee turre maxxansi dhaabbatee wayita jirrutti namni kumaatamatti lakkaa'amu guyyaan paaspoortii argachuuf gaaffii dhiyeessaa ture ammoo erga nuti maxxansuutti deebinee kuufamni uumame kanaaf kuufamoota duraan turan irratti hojjechaa turre amma immoo caalaatti saffisiisuuf sa'aatii 24 guutuu maxxansaa jirra. Namoonni hedduun mattaa gaafatamuu kaasee imalli isaanii gufachuu himachaa jiru kan jedhus kaafnee fi kana deebisan. ያው ባንዴ ዜሮ አታስገባውም ብዙ ባክሎጎች ስለነበሩ ባንዴ ዜሮ መግባት አይችልም ነገር ግን kuufamni hedduu waan tureef hojimaata badaa akkasii zeerootti hin galchitu haa ta'u malee hojii hanga sa'aatii 11 walakkaatti hojjechaa turre ammatti sa'aatii 24f maxxansaa jirra. Akkuma miidiyaalee hawaasa keenya teelegiraamii irratti argaa jirtu kumaatamatti kan lakkaa'amudha naannolee fi as Finfinneettis raabsaa kan jiru. Kanaan achi garuu kanneen isaan jala ture onlaayinii irra gaafatanii guyyaan beellamaa kan isaan jalaa darbee fi imala rifachiisaa qaban haala addaatiin keessummeessaa jirra. Kunis beellama baasiidhaa qaban ta'uu danda'a. Affeerraa yookaan inviteeshinii yookaan xalayaa simannaa fi sanadoota kamiyyuu qaban fidanii kan dhufan taanaan haala addaatiin keessummeessaa jirra. Sababa keenyaan jalaa harkifate waan ta'eef sanada imala sirrii namoonni qaban karaa lakkoobsa 138tiin tajaajila haaraa kennaa jirra. Kanaan achi nama imala rifachiisaa hin qabne garuu akkuma maxxansineen lakkoobsa bilbilaa ittiin iyyatan irratti karaa 787 ergaa gabaabaa erginaafi guyyaa jedhame sanaan dhufanii fudhachuu danda'u. Tajaajilli paaspoortii argachuu akka duraan ture yeroo gabaabaatti argachuutti yoom deebi'a? በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ አሁን ላይ በደንብ እየተሰራ ነው ያለው በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ ወደ መደበኛ ammatti haalaan hojjetamaa jira yeroo gabaabaa keessatti karaa yeroo idileetti deebina kanaan wal qabatee fedhiinis haalaan dabaleera duraan namni imala ennaa qabudha paaspoortii argachuuf kan gaaffii dhiyeessu amma garuu hawaasichi osoo gaafattee kan biyya biraa imalu qofa miti paaspoortii kan dhimma bahaa jiru paaspoortiin sanada imalaa ta'ee tajaajila hawaasni keenya garuu akkuma waraqaa eenyummaatti baankiitti akkasumas bakka adda addaatti itti gargaaramaa jiru. Kanaaf fedhiin jiru haalaan ol ka'aadha. Akkuma jettee duraan hojimaanni ji'a tokkotti yookaan ji'a lamatti ittiin qaqqabu tureera. Ammatti nuyi sa'aatii 24 hojjechaa waan jirruuf yeroo dhiyootti gara sagantaa keenyaa idileetti deebina. የ24 ሰዓቱ እየሰራን ወደ መደበኛ እንትኖች እያመጣ ነው ያለነው። Lammiilee Itoophiyaa biyyoota alaa jiraniifoo wanti yaadame ni jira jennee gaafannee turre. እንደው መጀመሪያ አካባቢ ካሳውስ ከመግለጫም ስንሰጥ ቅድሚያ ሰጥተን ነው amma dura ibsa kennaa turreen lammiilee keenya biyyoota alaa jiraniif dursa kennaa keessummeessaa turreerra bukleetiin akkuma nu ga'een maxxansinee ergaa jirra akkuma sila kaasee rakkoon ture hanqina paaspoortiiti kunis kuufama hedduu dhaleera ammatti garuu cimnee si'oominaan hojjechuun lammiilee keenya biyya alaas biyya keessaas jiraniif haala fooyya'een